ኢየሱስ ይሰጣል አተማ አማኑኤል ፈይሳ ይልማነማ كم جرتني نجاب جلال لرا وقيسني فابايتو كبزمتو في جالتمتو تماتي عليتو كنتا تمرت كيسنو جرا جرتو سنين جرتا غيارا كان فيديو هارا قبني دياني جرا نموني چانل كان فارتاتن لايك شير سبسكرايب gochuu dagatina kan turtan bagaragaan dhuftan nagaaf jaalal lera وقيسني فابايتو akkam jirtu jirra sinin jecha viidiyoo warra mee haala akkaataa shiroo itti hojjetan sinitti agarsiisna jechuudha. Egaa namoonni baay'een ijoolleen gara biyya Arabaa jiru dagachuu dandeenya waan ta'eef iyyuu yaadachiisuu jechuudha. Viidiyoo kan daawwadhaa sinin jedha qarumatti daawwadhaa. Kanaaf tokkoffaa irratti inni kun shunkurtiidha jechuudha. Shunkurtii namni wallaalee jira. Inni kun immoo timaatima Itoophiyaati. Kan biyya alaatillee ta'uu baatu kan Itoophiyaati jechuudha. Kanaaf tokko nu gaaskeechaayi. Inni kun immoo shiroodha. Shiroo beeqilaati jechuudha. Shiroo. Inni kun immoo barbareedha. Inni kun immoo kanattuun beektana shaboodha. Shaboon nu barbaachisamtu nyaata keessatti nu barbaachisa waan ta'eefuu inni kun immoo meeshaa itti hojjennu zayitiin nu barbaachisa. Kanaafuyyuu gara hojii keenyatti deemna. Isin immoo laayik shir sabiskiraayib gochuun nu deeggaraa nu jajjabeessaa isiniin jenna gara hojii keenyatti. Shunkurtii aga barbaanne nuti aga barbaanne godhachuu dandeenya. Shiroo keenya baay'ee shiroo keenya irratti ilaallee shunkurtii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Jabeessa like share subscribe godhaa aadaa wanta biyyarra jiru yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafuu nu deeggaraa like share subscribe godhaa isiniin jenna. Egaanni kana fakkaata jechuudha. Egaa kilo shunkurtii keenya haala kanaan qopheeffannee jira jechuudha. Kana fakkaata. Amma fi ibsaa waan nu jala baddeefu kasala qabsiisnee kasala keenya irratti hojjetan jechuudha. Ibsaan baddee jirti. Kana jireenya Itoophiyaa kinu. Haala kanaan kasala keenya qabsiifannee distii keenya irra godhannaa jechuudha.
bishaan xuburateen booda zayitii naqana jechuudha. Xiqqoo zayitii baay'een barbaadu shiroo waan ta'eef zayitii baay'ee itti hin jennu. Tokko kama zayitiin qaama keenyaaf gaarii miti yoo baay'ate. Kanaaf zayitii xiqquma fayyadamna jechuudha. Baay'ee fayyadamna zayitii. Nuuf madaan barbareedha jechuudha. Barbareetti naqannaa. Barbaree baay'isuu baay'isne gaarii miti shiroo waan ta'eef iyyuu barbaree itti baay'achuu hin qabu jechuudha. Ishee amma ilaallanna jechuudha. Barbareen keenya akka hin gubannee fi maal gochuu qabna bishaan xiqqootti naqaatoo naqlalla jechuudha. Xiqqoo bishaan itti naqaa. Baay'isne jechuudha bishaan. Shiraan tokko barbaree waliin dafaa miti. Kanaaf shiroon keenya barbaree waan hin qabneef iyyuu xiqqoo barbaree waliin barbaachisaadha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Eshi maatii waaqee amma immoo kanaan jecheessine jirra. Egaa jecheessine booda amma maatii waan ta'eef maatii keenya itti naqannaa jechuudha. Maatii keenya itti naqannaa jechuudha. Maatiin baay'ee dhiyeessu. Maatii waaqayyoo ga'annoo fi amma shiroodha. Shirootu nuuf jechuudha. Rakkisaadha biyya kanatti ibsaan nutti baay'ee ulfaatadha. Kasalarra immoo istoofii irratti osoo hojjetame baay'ee namatti tola. Amma shiroodha jechuudha kan nuuf. Shiroo keenya haala kanaan naqannee jira.
yeroo duratti naqu isinitti agarsiisna sababni isaa bilbilaan harka tokko qabeera waan ta'eefiyyuu kanaafuu kana fakkaataa shiroo keenya itti namni jirraa jechuudha. Egaa hinoo bilchaasoo jira haala kanaanii bilchaasoo jira jechuudha. Eshi mee kana fakkaataa xumurree jirra. Shiroo keenya xumurree jechuudha. Kanaafiyyuu mee ammasnee to'aa ilaallu ammasnee ilaalla jechuudha. Kana fakkaata bilchaateera hingaa. Kana fakkaataa mee kottaa yaa nyaannu nillee misaa nyaadha isinitti agarsiisuuf jecha yoo ta'e malee. Kanaafiyyuu yeroo biraa immoo allichaa waliin hojjenne jechuudha. Kottaa nyaanna iswaan baabulii fisqidhusaa doblaa kaamee kottaa nyaanna. Baay'ee mi'aa. Isin yaada qabdan komentii irratti barreessaa. Ashaboo yookaan immoo barbaree itti baay'ate jedhaatoo waan asirreessuu qabu komentii jalatti barreessaa jechuudha. Baay'ee mi'aa. Shiroo yoo hojjettan timaatima waliin hojjetan baay'ee mi'aa jechuudha. Duwwaa isaa baay'ee agarsiisan jedhu. Kanaafuu kana fakkaata. Amma waan biraa hojjechuuf waan ta'eefiyyuu aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagannaan turtii gaarii. Namoonni yaada qabdan barreessaa, yaada keessan barreessaa. Bye bye.